waaqayyoo keessa macaafa seera uumamaa boqonnaa 26 lakkoofsa 12 irraa kaastanii haga 22 yoo ilaaltan ergaa guddaa tokko argattu. Ani garuu gabaabsee waan xiqqoo tokko isinitti hima. Beela isa bara Abrahaam biyyichatti bu'e malee ammas bara ilma isaa bara Yisihaaq beelli jabaan tokko biyya inni jiraachaa jirutti bu'e. Gaafa beelli jabaan tokko biyya Yisihaaq jiraachaa jirutti bu'u waaqayyo gara Yisihaaq dhaqee akka jedhe ani beela'eera, ani rakkadheera, of harkaa dhabeera jettee gara biyya Gibxiin naqiniiti biyyuma ani siif kennu keessa galaa ta'e jiraadhu jedhe. Namni dhagaa jiru jira. Akkas jedhu namoonni baay'een gaafa dubbatani bakka waaqayyo nama hidhe hidhaa malee dhaabatu jedhu. Bakka waaqayyo nama hidhe kana jechuun maal jechuudha? Waaqayyo as turta siin jennaan deemuu hin dandeessu. Waaqayyo deemi siin jennaan immoo dhaabachuu hin dandeessu. Yisihaaqiin maal jedhe waaqayyo biyyuma si kenne kee turi malee biyyuma si kenne jiraadhu malee beela'eera jettee bakka kee gad hin dhiisin ittiin jedhe. Ergaa kana dhaga'ee booda Yisihaaqi Abiimelek mootii Filistiyaa wajjin dhaqee haasa'ee biyya Geeraar keessa jiraachuu jalqabe. Biyya Geeraar keessatti qorumsi gurguddaan, rakkinni gurguddaan isarra ga'eera. Rakkinni gurguddaan, qorumsi gurguddaan Yisihaaq irra ga'eera. Haa ta'uyyuu malee waaqayyo maal jedhe Yisihaaqiin sin eebbisa, sin guddisa, eebbaafan si godha. Biyya kana keessatti nama guddaan si godha. Ittiin jedheera kakuu waaqayyootu duukaa jira waan ta'eef Yisihaaq dhaqee lafa qotee midhaan facaase waaqayyo dachaa dhibbaan isa eebbise. Wanti jiraati haa jiraatu, wanti dhabame haa dhabamu. Lapheen kee banaadha waaqayyoon hin amanta taanaan barana waaqayyo dachaa dhibba si eebbisa. Manni kee ni eebbifama, jireenyi kee ni eebbifama, jiruun kee ni eebbifama, hojiin kee ni eebbifama, sammuun kee ni eebbifama, gaa'illi kee ni eebbifama, tajaajilli kee ni eebbifama. Namoonni biyya Geeraar keessa jiran gungummii jalqaban wal tuttuqaniitu inaaffaarraan kan ka'e aasaa jalqabanii namittiin kun akkamittiin nu gidduutti sooromtii maal jechuudha sooromuun irra hin jiraatu akka ta'e goonaa yookaan qabeenya isaa saamnaa jedhaniitu garasiif garanaa gungummii jalqabnaani Abiimelek waameetu Yisihaaqiin biyya kana keessatti gungummii gurguddaa ka'aa jira inaaffaadhaan sirratti ka'aa jiru achi fagaadhuuti dachaa Geeraar keessa dunkaana kee dhaabbadhu jedhe. Elaa sirriitti na hubadhaa waaqayyo si eebbisa inaaftonni ka'u garuu si qabuu hin danda'ani. Waaqayyo si guddisa inaaftonni sinuma ka'u si bira ga'uu immoo hin danda'ani. Kanaan booda dachaa Geeraar keessa dhaqee dunkaana isaa dhaabbate. Bakki inni dunkaana isaa dhaabbatu kun immoo lafa isaa abbaan isaa Abrahaam boolla bishaanii qochisiisee maqaatti moggaasee erga Abrahaam du'e immoo inaaffaarraan kan ka'e warri Geeraar boolla bishaanichaa dhaqanii cufanii duuchanii biraa galanidha. Yisihaaq gaafa dhaqu boolla bishaanii sana deebisee qochisiiseetu maqaa dura abbaan isaatti moggaasetti baaseetu seenaa haaraa hojjete. Ameen ameen. Warri Geeraar hojiin isaanii boolla bishaanii yoo argan cufuudha. Yisihaaq immoo boolla bishaanii banuudha. Irra deebi'aati ameen jedhaa. Boolla bishaanii sana qochisiisee maqaa dur abbaan isaatti moggaasee deebisee horii isaa obaafachuu gaafa jalqabu warri Geeraar yaa'anii dhufan fiigaa dhufan akkana jedhan dhufanii boolli bishaanii kun ikkoo kan keenyaam maal irraa qabdu dafaatii dhiisaa deema jedhanii coqqolloo gurguddaa lola gurguddaa kaafnaani Yisihaaq lola hin barbaadu dubbii hin barbaadu lafa baay'ee jira bakka guddaa jira garasittis hin danda'ama duubattis hin danda'ama. Iddoo kamittuu hin danda'ama irraa siqnee qotuun wayya jedhee irraa siqe achirraa fagaatee bishaan isa jalqabaa kana boolla bishaanichaatti maqaa moggaase Eseek jedheetti moggaase. Eseek jechuun falmaa jechuudha. Falmii warruma falmaniif dhiise. Ga'een kan isaa falmiitiif darbee qotuudha malee ga'een kan isaa lola miti darbee qotuudha malee bira darbee boolla bishaanii gara biraa qote. Ammas bishaanni ba'ee horii isaa obaafachaa irraa fayyadamaa utuu jiru yaa'anii dhufa warri Geeraar yeroo lammaffaadhaaf. Eessa abbaa keetii fuutee lafa kana qotachuu dandeessa bishaanni kun kan keenya humna keenyatutti ba'e gaafa isaan jedhanii ammas coqqolloon dubbiin lolli kaanaan kana jedhe Yisihaaqi nuyi lolan barbaannu nagaa barbaanna asis yoo lolli ka'e dhannee boolla bishaanii gara biraa qonna kanaaf iyyuu dhiisaa ijoollee jedhe tiksoota isaatiin boolla bishaanii sanatti maqaa moggaase Sixiinaa jedhee maqaa kenneef Sixiinaa jechuun nama jaajii jechuudha. Bira darbe
yeroo sadaffaadhaaf dhaqee boolla bishaanii qochisiise. Boolli bishaanii namaa humna guddaadhaan lafa dhoosee bishaanni guddaan lafa keessaa didichee ba'e. Narkaa fuutaa ameen jettee diinonni kee inaaftonni kee warri sitti goomatanii waan xiqqoo bira dabarsanii waan guddaatti si baasu. Abeet 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 irra deebi'aati ameen jedha. Boolla bishaanii kana horii isaanii obaafatu itti fayyadamu. Garuu tiksoonni Yisihaaq ofirratti eegu warra Geeraarin har'a dhufinnu ennaan har'a hin dhufne, bor dhufinnu ennaan bor hin dhufne, torban tokko hin dhume, torban lama hin dhume, ji'i tokko hin dhume, guyyoonni hedduun hin dhumani. Dhaqanii tiksoonni Yisihaaq dhaqaniitu gaasheedhaan abee jennaani warra Geeraarin inuma enna dhufuma didan inuma enna dhufuu didan ennaani kana booda iyyuu deebi'anii hin dhufanidhe. Nama sibira jiru harkaan qabi maaloo daraa Waaqayyo qabiitti himi. Warri kanaan dura siin falman jedhi, warri kanaan dura si dhiiban jedhi, amma Waaqayyo ajaja baaseera gonkumaa deebi'anii sin argani. Guddisaati ameen jedha. Kanaaf jedhe Yisihaaq maqaan boolla bishaan kana Rehoobot. Rehoobot. Rehoobot jechuun bal'ina, bal'achuu, dagaagu, dhaaluu. Sagalee keessan guddisaati akka jedha. Warra na jibban jedha, warra na morman jedha. Of duratti utuu hin taane of duubattan ilaala. Bira darbeen deema. Namni ameen jedhu jira. Yeroo tokko leencaaf waraabessi daggala keessatti walitti dhufan. Leenci baay'ee bareedaadha, simboo qabeessa. Waraabessi gaafuma leenca argitu fuula duratti kufteetu akkana jetti, obbo Leencoo baay'ee bareeddu, maalumata akkasii sin bareechaa, deemsi keessan, dhaabbiin keessan, haallumti keessan nama sodaachisaa. Maaluma laata maddisaa jennaan leenca akkas jedhe waraabessaanii, ani dhaloota koo jalqabee raqa ala bulee nyaadheen beeku, koosii yaadheen beeku. Ani yeroo hundumaa duukaa fiigee adamseen bineensas ta'u beellada qabee nyaadha malee lafee torban sadii lafa bulee nyaadheen beeku, raqa koosii keessaa funaanee nyaadheen beeku. Sababni bareedina kootii kana jedhe. Achumaani waraabessi itti galagaleetu erga akkana ta'e yoomee obbo Leencoo jennaan abeet jedhe. Anoo gaa bara koo hundumaa sanattan dabarse koosii sunuma naadha, raqas dhiisee beeku. Yoon dhiisee si duukaa deeme akkuma kee adamsee waan lubbuu qabu ajjeesee nyaadhe nan bareedaa laatannaan iyyee maaliif hin bareeddu? Dhuguma raqan dhiifta taanan, dhuguma garaa kee mo'atta taanan, dhuguma bira darbuu hin dandeessa taanan waan ati hin bareedneef hin jiru jedhe. Tole jedhanii walii galanii deemsa jalqaban. Hin deemu. Utuma deemanii dhaqanii bowwaa tokko bira ga'an. Bowwaa yookaan ayyallaa kana keessaa raqatu ciinca'a. Leenci funyaan ittiin raqa ciinca'u fuunfatu hin qabu. Biruma darbee gama laalaa deema. Waraabettiin silayyuu duuba deemaa jirti. Dhattee bowwaa sana bira geessee itti urgoofnaani akkana itti dhaabatte. Amma obbo Leencoon jedhani yookaan hin argama yookaan hin dhabama. Hin beekamu. Carraa qabutti fayyadamuu naa wayya. Ishee kana funaannadheen qaqqaba jettee gadi buute. Leenci biruma darbee deema. Sokkee gama ga'ee galagalee gaafa laalu waraabessa biraa dhabe. Achumaan akka jedhee dhaqi silayyuu ati garaa kee hin mo'attu. Dhaqi silayyuu garaa kee hin dandeessu. Guddisaati ameen jedhaa. Diinni namoota baay'ee foon isaaniiti. Har'a garuu lallaba kana amantee fudhatta yoo ta'e diina kee irratti Waaqayyo mo'icha si kenna. Diinni keenni guddaan foon keedha. Kan si miidhaa jiru sima. Har'a garuu Waaqayyo humna ittiin dandeessee bira dabartee deemtu si kenna. Jabeessaa guddisaati ameen jedha. Namni baay'een
harraa kaasee kanatti hin deebi'uu jedha. Kun cubbuudha jedha. Dhiiseera jedha. Ittiin deebi'u jedha. Waaqayyoon sodaachuun qaba jedha. Takka deemee gaafa dhaqee bowwaasaa irra ga'u bira darbuu dadhaba. Har'a garuu sagaleen kun bira si dabarsa. Gara eebba keetti si dabarsa. Gara mul'ata keetti si dabarsa. Gara kaayyoo keetti si dabarsa. Isa dhuma ergaa gara warra Qorontos isa duraa boqonnaa 16 lakkoofsa 9. Ergaa gara warra Qorontos isa duraa boqonnaa 16 lakkoofsa 9 irraa akka jedha. Warri ittiin morman baay'een yoo jiraatan iyyuu hojii guddaadhaaf hojii waa'ee baasu hojjechuudhaaf karaan anaaf banameera. Karaan anaaf banameera. Sagalee keessan guddisaatiin na duukaa bu'aa. Karaan anaaf banameera jedha. Irra deebi'aa jedha. Isa sadaffaa guddisaa jedha. Hojii guddaa akka hojjettuuf, hojii waa'ee baasu akka hojjettuuf, ofii kee bira dabartee dhaloota akka gargaartuuf Waaqayyo karaa siif baneera. Waaqayyo balbala sitti baneera. Warri ittiin morman baay'een yoo jiraatan iyyuu warri ittiin morman xiqqoo miti baay'eedha. Hedduudha. Lakkoofsan qabani. Gama jiru duubana jiru. Garuu an isaaniinan ilaala osoo hin taane karaa naa banameen ilaalaa deema jedhe. Waan wal fakkaataa tokkoon isinitti hima. Elsaa'i Beetelitti hin qorame. Yerkootti hin qorame. Yordaanositti injifannoodhaan darbe. Ameen jedha. Isiyaaqi Eseeqitti hin qorame. Sixiinaatti hin qorame. Rehoobotitti injifannoodhaan darbe.